أما جاء بلاش أنا تأجس ما بقول أما أنا كنا بربادة ما تبي من نرجم وأنا نقول ركّت إنيو أكمل لقاني أنا لقاني شيء أنا أكمل طيب إيه كان لسه يعني ما أنا بايش إيه باتجاه برستيسين ما لك أنا باتر بعدا أم باتين كلويا كونتر أكمل أنا لك تبر بعدا دي كم وجي أكاسما بينا متشكيا كرو ديدا كنا ديمتي أين جرنا ناديبنا وين نادا ولا كان ما فرق أي أنا جري جولتي يايو وأنا لا دبيتني أبلتي سابرتل ما أنا بربادة إتنا أما ما نرجع تكامل نقدره أني غيان تمرا هرت أكمل أنا كنت برباد وأنا قرنا بيبينا ركّت سهناتي ما نجمع أنا قديس ما أنا قديس برباد باتجاه بهت بيرتك دون كيفن تيت باتجاه أما غيان كلام تفه ما أنا قديس أبا جولتي ها أني ما أنا لكس جنبي كابينا ركّت من سلاس ركّت شوية كسر دارو إيجو ما نالكس من باتجاه بيرتك دون تيت أنا بربادة إن كسيري sama أنا قرن كابنا ركّت إذا كان تريم كاب إيه أنا ما أنت غيان تمرا هرت ما نالكس ساعتي أما رأيك ميشان في كل دوتي ما نكنا لك تبرد أنا لك سمن. إيه بليس أكو أنا سكاتي نايت ركّت أنا بكرب بسياط ولكان دبريك أنا كراي تانغورات ميا ساعتي تدري مرة جبل. tinta karamittan gurus danda ayechattan deemas manas barbaade dhabeer mon qalkan guyaan barbaada mana maanu mango jede timo mananat rifeemila wayne ya iruma biya harfa akkana nama bara irriyo nama bira jiraatu abba warraati ona marra bade bakka ona bu'een isaan argamu daa'ima isaa wajjin sareenna nyaatte daa'ima isaa mandaratti reetan jiraadha kinoo ofii kooti mana kiraadha waanan kafaladhu dhabe odoo gisee gaarii warra isaati walla barsiisa ono hundinatti kan na laale haa qaxxaamu jedha ati osoo jettuuti ilmoon ani fi dhaleetti lafeet dhale asii fuutee obboleetii xiyya kannitee obboleetii xiyya fuutee biyya galchiteemi maaluma wanni ilmoo madhalte kana ati si jibbisiisuun. Maalitti laffaate anatu baatii sagal garaatti baate namicho maalin nuun numtaati laffaate kun. Jilbitti na solloqeetiin barran aanaa barkatti solloqe maalitti fayyadamte maal gooteef. Ani ittiin dadhabne jechuudha kan. Maalitti dadhabdaan. Ani ilmoo guddisuu fi beelaan rufumatti sodaadha kanatti hangeecheetti kenne isaanumta achitti guddisanii asii dalagee maallaqa ergaaf maal narraa gootaati. Laa ani kaniin jiru wooma ilmoo tana si jibbisiisan ayi. Ana jireenya biyya kanaati ka ilmoodhuma tana maan na dararsita gisee hundumaa galchee mootii ergan galchee kunoo baatii jaa guutee mootii maaliif na dararsita galtee. Ittiin laffee ati baala darabaa. Itti laffeetuman maallaqa ergaa fi jira achitti barumsa yoo guddatte barumsa gaarii argattiifan. Asitti ani hin barsiisu. Ati immoo lammata dayii naan jetta kan takkitti sanuu giddiidhaan dirqamaan dhale biyya ormaa keessatti kophaa kiyya baatii tokko guutuun kophaa kiyya taa'e nyaata nama naa qopheessa. Ati ganama baataa galgala natti galta. Isuma irratti immoo lammata sii dabalamu. Ani immoo dhiyeessan obsuu hin danda'u ammallee yoo dhalte malee lammaffaa daruuri naa dhaluu qabdi.
Ani lammaffaa inna luka on deerree lammaffaa biyya kiyyatti galee tanas lammaffaa si dabala malee walii galuu hin dandeenyu. Naan deessu. Aye, wallalla. Mee dubbii dhiisitii galgala ganama yaa'idha. Buna sadaffaa qammasiitii hara dalagaa keetiin irraa kuti. Dalagaan kan inni as dalagaa jilbitti na solloqaa jiru na jalaa kara biyyaa deema. Maal dalaga? Inni alagaa kamittan kennaree geessatuma waruma keetattan kenne. Ganamaa galgala ijaan arguu fadha. Wanni guddaan immoo maatii keenya beeksisuu keetu. Oduu akka nama kaanii maatiin keenya beekuu baatanii silaasitti shaararratti gatee tanasi Saawudii kuteeyyu baga warra keenya beeksistu. Wanni guddaan isa. Wayin sidhaamuu jira. Maal sitti dhaamee michiyyoo teenya takkaa jira. Ganda keenya. Jaarsisilleen walii ganda keenya jettee beeyte. Jaarsisi akka gaara kana kuteetii baatii meeqa baatii 8 jira dhabamee jira jechuudha. Manaatii waan birraa baastu hin qabdu. Amma karaa manaatirraa manarraa narraa guuri yeeni abbaan manaa reefuun tana dhiyoo tana wallee loleeni ari'ee natti dawwalte jirti kalee natti dawwalte. Isiin san haa dhufti warrallee hin barsiifne gurbaan akkanaan burra kiyyeessi barsiisetti isiilaa warra isaaniitillee hin barsiifne mucaan. Akkasuma iddoo warra barsiisin ilmaan hunda hortee jechuudha. Dhiisee biraa kute ilaarraa achi buute. Ina garree. Miskiina mijaayyoon nama rara. Miskiina yaaboo nama marara. Warra maaliif hin barsiisin jaartii biyyaa qabaa? Inni moo? Warri biyya kanaa jaartii biyya kaa'ee barasitti fuudhee warra barsiisuu jira. Ani tiyyumaan beekameefi ani akkuma biyyaa fi tagaa jaartii waa biyyaan qabullee garuu akkasitti waa ayyaanne waan Ati maa jaarsi kiyya jaartii biyyaa qabdu? Ni beekala. Garuu namoonni baay'een parsantii 100 keessaa parsantii 80 maatii biyya godhee taasitti dhalaa teechisee irraa dhahee. Akkuma nama amantu sanitti nama birallee amanuu qabda. Namni biyya kiyyaa jechuudha. Jaartii biyyatti dhiisee asii jaartii biraa hin qabu yeen fuudhu mamnu nuti hin beenu akkasa haaraami. Amma immoo mucayyoon san miskiina nama rartee aboo kana booyaa jirti. Haa dhuftu. Har'aan dhufeette? Niin dhufeette. Ani dhala mana kanatti galchuun barbaadu. Godhare dhiifamaa waliin ani dhala ani asala xaraguun beekanii nala qosaasechuu kanaafuu ani dhala galchuun barbaadu. Yoo barbaaddellee alatti gargaarsa kenninaaf malee aananatti hin galchi dhala. Bar dhalaa biyyatiyyaati. Dhalaa biyyatiyyaa jechuun akkuma nadiifaatti isillee nadiifa. Kasii galuu qabdu. Hangamitti amantaati? Itti amana haga natti amantuu natti itti amaniisillee. Ani mucaa kireeffatee jiru kanaan ala kireeffataa biraan barbaadu. Kireeffataan biraa hin barbaadu. Haa ta'u meeshaan keessa godhan mana san meeshaan keessa godhan. Xiqqishollee ta'u si gargaara bariyoonii fi meeshaa manuma kana guurratta. Sanammaan tana isiin waan mana keessaa si fayyadaati. Kireesii fi yaa miskiina nama ratte. Ani inkireessu maal kiraa achii ambaatii jaan kaffalleette asitti maal kiraa kaffaltire? Gurbaan na ari'ee jettee bara ilmaanii hojii kun ala dhaabbataa jirti. Innis kaawwaa rakkatee ari'ee waan ta'eef ani kireeffataa dabalataa hin galchan kireeffataadhuma jiru kanan teessisa. Kireeffataa duraanuu dadhabeen ofirraa yaasee immoo tibboo. Miskiinuma mi'aati. Isuma hunda natti fiddaa kaan fiddaa bahararraa dhufeettaa. Uffata kee kennitaa fi achittaa as deebi'anii namichi sun kaleessa gizee rakkoo san nu gargaare jedhee namni silaaleera gaafa birrii argatan kan birrii argatu kan birrii qabu duuba kiisii harka keessa godhatee deema kanatti bahararraa fiddee kan gaafa rakkateeti maallaqa likeessituuf sun har'a assalaam alaikum siin jedhu akkasuma bari malee kan darbe irraa bar kana maaltu si gubee jennaan ibiddaadhe kana wayennaan ibiddaadhe kana argitee kana maatti deebitee Oromoo. Kan duraatu argitee mati obboleessoo dhadhabnee laannee obaasnee tuffisnee namni galatooma yookiin shukraan nuun jedhe jira. Warra maalee. Ati rabbii ilaal ajrii daragattee rabbii gadi cal jettee dhiifannaan rabbiin siif guutee jechuudha. Namaatirra hin kaawwatan. Hin kaawwadhu. Nama ofitti fiddee gaafa inni lapheessitti dhiibu sanii keessi kee gadduurra innuyyuu nama karaarra deemu nama ija hin qabneef bakka kana kiraayii manaa kana fudhatana nama karaarra taa'u sanii kenna malee hin galchu. Akkuma kaleessaa san namni galatanaan hin jedhu. Jettaniire? Jettee? Hayyee eegattan ga'anii ta'a. Wooma isin jettan hin Jaarsi kiyyaatiin goyyoomin. Yoomiyyuu hin goyyoominati. Namni abshaala ta'a. Ilkaan namatti kolfeet garaa keessa gurraachessee deema. Nu garuu afaan hin dubbanneet keessi keenyas ilkaan keenyas tokko ta'a. Wanni akkasii hafeera. Namni biyya kanaa keessattuu baqataan akka kiyyaa kun ilkaan isitti kolfeet keessan si qala kanaaf. Sani
Martani. Nagaa seen. Nagaa. Seen akkana darbi. Nagaa. Abdi. Nagmaata. Jirta. Akkam? Nagaa galata. Nagaa. Nagmaata. Dhuftee? Taa'e kanuma darbi. Nagmaata. Nagaa wallah. Nagaa. Amma si dubbachaa jirraa barra. Neepo rakkataan ijaan qawadani. Namni rakkate jamaal qabaatiti kanumaa jedheetani kunoo mana keessaa baay'inaan jedhee duratti natti dhufee ta'u akkanatti. Aboo gurbaan falfala wayiiti. Jaan namaa balleechuu waa qabna farrattu namatti hin tolu. Akka jaarsii kutee jaasa? Ji'a. Jaa moo torba saneef torba? Jaa. Jaa nu sirraan furannee. Okay, baqqalee. Ammaan tana baqqalecha ati gurbaan amma ammumarraa irraa guurisin jee? Ammuma naan jedhe. Ammuma. Ammuma naan jedhe. Ammaan tana ati manni ni jira tokko beekta? Ni jira meeshaatu guutuudha. Hangam meeshaa san firraa tolchiteeti. Ati meeshaati as gurradhuus borutti gurratta. Ani kinoo ammoo mata dhataan geechuun nagaa. Meeshaa ta'e fidadhu qaba. Ijoollee matiyyawoon ijoollee natti dhufte. Akkuma tan ofirraa ciciibsee saaluma irratti illee hojjetadha. Meeshaa ta'e fidadhu ati deemu. Galgala kana guuruure. Yallaa ishee. Hayyee nagaatti gaa. Ulfaadhu. Hayyee. Hayyee deema. Nuti nama rakkatee tokko biran dhaabbannu. Rakkina ilma furraati ishaa. Rabbi sinaa jiraachisu antuun isin hin arginu. Amiin. Diddeetuma mana kennitaaf himatiire. Ati amata meeqa guutuu asuma gurbaa kana gurbaa tokkicha kana icciti biraatii jira malee waan bira naan galla malee keessan kun wooma biraa isin hedduu jira. Gurbuma tokkicha kana amata meeqa hedduu manuma kana keessa teessif ta'e maal isuma kana manuma kana dhoorgitan. Icciti maali? Icciti isin hedduu jira malee akkanumatti gurbaa kana amata meeqa asiin hin teessu. Kireeffata asitti fide baali sattan isa beeka. Kireeffata. Amma immoo kanaan natti kaate? Kireeffata. Nama ajaa'iba. Abboo jiruudhuma biyya kanaatu nama ajaa'iba. Kireeffata jettee isuma kana dhoorkiti. Asuma haata ennummaa naa galuu mana kana waatu isin jidduu jira malee. Maal si godhe inni miskiina? Kushiina seenee waa bisheeffadhaan jedhu maaliin jedhu alaa nyaatee alaa dhugee gala. Alaa nyaatee alaa dhugee gala. Mana fincaanii bichaadha kan inni itti fayyadamu. Manni fincaanii. Guyyaa daa'iman qaba maalan qabatti daa'imti ishee ganaa asitti mataa na dhukkubsiti. Mana fincaanii guyyaa meeqa daddee narraa baduu didde. Waatiin deemaa jira. Meeshaan neesiira shan. Anas si barbaada. Neesiira. Shantaa kiyya keessa jira asinatti dabarsanas si kenna. Maaliif naqanneta shantaan na bira jirame? Laala fidfidee anas sitti kenna. Lakki. As kenni dhuguma si kenna. Eegaa ilaalaa achire. Fidee anas sitti kenna. Edo nani suuraa isaati as keessa kaayyette teesse edo nani jiruuti illa wanni suuraa kiyya dheengadda guggubdu kan as keessa kaayyette maal achi keessaa godha kun? Maal rakkina qaba? Suuraa haadidha maal rakkina qaba? Harka darbee gaazii maqaa isaatiin fudhatee. Maal rakkina qaba? Asii yeroo gaazii hiranan itti fudhadheereetina suuraa isaarraa fudhadhe dabalata fudhachuudha. Maal rakkina qaba kun suuraa kireeffataati maal? Suuraa kireeffataati? Maal rakkoo qaba? Wallaanaa miti? Hin kireeffamteetu suuraa kireeffataa jettee na kireessu jiruu kiyyaan kireessu deemta. Waaqannifamee dha. Jiruudhaan na kireessitee ana. Aboo baalagee nama seen kana suuraa oolloodhaan. Suuraa isaas keessatti qabamu. Nassalbadhe manni koo badee yaara. Nassalbadhe guduman natti bee. Maalumaan godhaa makeetti nanni riyyaatti jetti bilbilee ishii mari'adha malee. Akkami? Jira nagaati. Ani jira galatara. Maaluma siifan bilbileetti namni ergammaatis yeroo si bilbilu naa kaasuu diddee maal har'a nima salphadhe. Waan si ajaa'ibu keessa suuraa mucaa asitti galuu sanii mucaa hin beektaa mootii. Mucaa nama kireeffataadha mana keenyaa natti beektu sanii. Obsaa kan jedhamu sana bu'uun beektuuti. Suuraa isaa argeen akka biraa godhatee oduu agartee akka biraa godhatee haadha bakka manaa na baasuu isaatti.
galgala dhufuun kiyya noolu yaa hiriyaati yaa rabbumatu natti fideera. Ati maal jettaa kana suuraa argee akkana godhatee oduu jara kaan argee maaluma akka inni ta'u beeku bakka of fudhatee hin beeku. Ani bagan mucoo isaa san biyyatti galchee boo osii kiyyaa bamaa dhiiseen baamuuti mal kanan jiru biyya Arabaati dalagee nyaadda. Dhiise baachina dalageen jiraadha harkaaf miidhan qaba maatii biyyaan beeku akka inni heerumu. Kanaafuu heerumni naan taane jedhan maatii kiyyas dura beeksisee jira waan ta'eef yoo inni didee lola kaasee warrumaan ittaasaa usanii waliinan tokko waliin jiraadha. Dhiise aboo akkanumatti na guba takkamuu dhalaa takka fidee amma natti galchee ishiin galgalaa gara mana eegdi na jibbisiiseera waasi garamu keessa si ajaa'iba. Nama ajaa'iba waasi ajaa'ibu keessa.